amantaan kiristaanummaa kan dhufee seene akka lakkoofsa Awurooppaatti 324 irratti mucaa tokko garbummaadhaan qabamee dhufee Aksuumitti hidhame. Mucaan sun maqaan isaa Firimnaaxoos jedhama. Firimnaaxoos kun ala dhufu mootiin Aksum yeroo sana jiru Atsee Izaanaadha. Izaanaanis reef shabaaba. Tureessee jechuudha dhaloota Iisaa booda kiristaanummaa. Ni tureessee. Baay'ee tureessee. Namoonni tokko asirratti garuu taphachuu barbaadu. Maaliif kiristaanummaan durii kaasee ture jechuudha. Amantaa Yihudaatti ture. Yihudaattiin kan kiristaanummaan awwala waggaa 70tti warra seenee jedhee fakkeessuu yaaluu jira. Maasitti dhalatee. Inni dogoggora. Tokkoffaa mootii dhumti Izaanaan awwala kiristaanummaa fudhate kuni ofii isaatiin dhakaarraa soqee wanni inni barreessee jira. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1905 irratti qotamee naannoo Aksuum irraa, naannoo Maqalee irraa, naannoo Addigiraat irraa wanni argame jira barreeffamti jira. Barreeffama jaraa sana irratti maal jedhe inscription jedhamee beekama. Sana irratti maal jedhe an Izaanaa jedhee of akka inni isa nama gabbaru kan ta'uta gabbaru of hime waa tokko waa'ee kiristaanummaan beeku. Eega kiristaanummaa fudhatee booda immoo barreeffamni innumti barreesse sunis jira. Achirratti reef kiristaanummaa seene amma Egzaabeer jedhu miti. Yeroo sana awwala ala reef kiristaanummaan seenu 330 irratti barreeffamni barreesse jira. Maal jedha? Egzi'a samaayi, egzi'a midir, mootii samii, mootii ardii booda Egzaabeeriin dhufe jechuudha. Haala kanaan haala inni itti jalqabe otuu sanaan dura jiraate sila ragaa arganna. Sanaan dura ragaa nuu qabnu warra xaagoota warra sanama gabbaru akka ta'e jarumti ofii barreessan dhakaarratti. Kanaafuu dhalate akka dhalateen Itoophiyaatti simatee wanti jedhamu inni seenaadhuma fakkeessuu keessatti waan argame 324 irratti Firimnaaxoos kun garbummaadhaan dhufe barumsa biyya adda addaa ganama ture nama biyya Sooriyaati kun. Akka dhalootaatti nama biyya Sooriyaati. Akka bulchiinsaatti immoo mootummaa Giriik jala lafa jiru. Kanaafuu achirraa dhufee barumsa adda addaa waan qabuuf habarsiifu jedhamee Izaanaa kan utuma barsiisu booda amantaa kiristaanummaa kana barsiisee kiristaanummaatti seensisee jechuudha. Waggaa 6 booda. Waggaa 6 booda jechuun haala kanaan dhufe kan irratti dhaabnee boqonnaan boodatti deebinaa. Inshallah daawwattoota keenya ka boqonnaa booddee nu eeggadhaa isiniin jedha sagantaa keenya hin jalqabamnee xumurre. وان باي قبكا ودادين نيغدا السلام عليكم ورحمه الله قالنا ربي باسمك لا لا نسردان ملكه سكرانك تجالا رسالة رسول فجاسا دنيو مربينو كن أمو مدن دنيو خير الرافنان أمتانا جنيو وانغو چودن دنيو ديفني بران دنيو كراني تنديني خدمو دن دنيو باري دين إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا بقنا اندرا Firimnaaxoos bara 324 amma ofiisaatiif dhufee garbicha ta'ee dhufee asitti waahii amantii masaraa keessatti hidhamuunis yeroo tokko faayidaa qaba jechuudha. Namni yoo akhlaaqa gaarii qabaate waan gaarii qabaate nama nu hubachiisa. Masaraa keessatti garbicha ta'ee dhufee Izaanaa bara dhaloota 330 irratti kiristaanummaa taasise. Sana booda amantaa kiristaanummaa keessa ala Izaanaan seenuu amantaa haaraadha. Ergasii nama sanama gabbaruu kiristaanummaan kun kamaadha. Kanaafuu biyya mootummaa isaa keessatti kiristaanummaa babal'isuudha yaalee Phaaphaasii nu barbaaddi jechuutti ergame Aleksaandiraatti biyya Misiritti jechuudha. Firimnaaxoos kanuma ergee. Firimnaaxoos ala dhaquu gurbaan kun amantaa kiristaanummaan seeneenii fudhatee mootiillee kiristaana gochuu danda'e miti. Nama biraa erguu yaalanii dhabanii suma Phaaphaasii gooneedhanii as deebisan. Akkasuma amantaadhuma warruma Phaaphaasii biraa shuuma jechuudha. Shuuma malee ilmii beekumsaanii sadarkaadhaan ga'eedhaanii fakkaata ture. Numa jira. Yeroo sana irratti jarri maal fudhatanii mootii tokko mootii warra sana nama gabbaru kiristaana egaa gochuu dandeesse nama biraa erguurraa suma jedhanii suma Phaaphaasii godhanii xalayaa waliin as deebisan jechuudha. Haala kanaan eeganii deebi'ee booda Izaanaan amantaa kiristaanummaa kana babal'isuudha yaalii adda addaa jalqaba. Yaalii jalqabuu qofatu hin ta'in yeroo sana irratti amantaan haaraan kiristaanummaadha kan babal'ataa jiru. Kanaafuu maal godhe an Izaanama qabu mootii jabaadha jechuun mul'isuudha. Farankaa jaraa irratti masqala godhatan jechuudha. Farankaa ittiin nagadan farankaa warqee, farankaa nahasaa, farankaa birrii waan adda addaa qabu. Izaananii
milikkata ergasii jiru kan xaagutaa sana jijjiiree masqala godhate jechuudha. Duraanii kan xaagutaa irra ture. Milikkata sana ture sana jijjiiree masqala hojjetee biyya keessatti amantaa kiristaanummaa babal'isuu yaalee garuu kiristaanummaan waggaa dheeraadhaaf hamma izaanaan du'utti achuma keessatti masaraaruma keessaan baane jechuudha. Sana qofatu hin ta'in mootummaa isaa babal'isuudha. Izaanaan kun biyya Suudaaniin dhaqee Kingdom of Kush kan jedhamte beekamtu jirti. Kushii sana dhaqee magaalaa gudditti jira Meroyi kan jedhamtu isifaa qabatee guyyaa 23 waraanaan dhaqee qabadha jedhee barreessee waan adda addaa barreeffama kaa'ee jira. Barreeffama sana irratti an izaanaa mootii Aksuum, mootii Habashaa, mootii Itoophiyaa, mootii Maalii jedhee ganda 8 walitti lakkaa'ee mootiiwwanii jedhee of moggaasee haala kanaan ture hamma ta'es naannoo Yemen waan jiru sun eegsisee ture. Achiin booda haala kanaan kiristaanummaan babal'ataa dhufe. Keessattuu kiristaanummaan uummata irratti akka da'awaatti kan dhufe akka lakkoofsa Awurooppaatti 451 irratti gubaa'ee konferansii wayii gaggeeffame jira akka kiristaanummaatti Chalkedoon jedhama konferansii Chalkedoon san irratti khilaafa amantaa hedduu lamman jiru kana eegaa hiikameen booda jarri kun maal godhani nama 9tu dhufe namni 9 kun baqannaa dhufan hedduu lamman amantaa kiristaanaa khilaafat ture tokko warra jara Ariyoosiin hordofu kan immoo warra Sillaasee hordofu haala kanaan khilaafat hedduu ture kan walirraa babbaqachuu ture booda namoonni 9 kun dhufanii biyya seenanii warri dhufan kun amantaa Amaariffaadhaan Zaxanyuu Qiddusaan jedhamee beekamu jarri 9 kun dhufanii biyya seenanii amantaa kana babal'isuu akka xariiqaa wal dhabuuti ila namuma 9tu dhufe xariiqaan akkuma xariiqaa wal dhabu eega dhufaniin booda afaan biyyaa baranii da'awaa biyya keessa ka'anii haala kanaan kiristaanummaa yeroo sana keessatti afaan maalii dubbatama Aksuum keessatti Gi'izidha afaanumti manni walii galu afaanumti hojii Gi'izidha afaan manni itti walii galu Gi'izidhuma akkamitti legedaa jedhee hin jiru keessatti dubbachuu keessatti hin jiru seenaa irratti booda ilaalla akka walii galteetti Gi'izidha akka namni har'a Ingiliffaa danda'a miti namni barate jechuun akka Ingiliffaa yeroo sana laatinii dubbatama namni barate laatinii irra bubbuusa jecha tokko haala kanaan ture booda kiristaanummaan biyya keessatti tuma faffaca'u biyya jechuun egaa mootummaa Aksuum keessa hasaara Itoophiyaa kanaa miti naannoo Aksuum keessatti faffaca'aa ture booda eenyu dhufe Atsee Kaaleeb jennaantu dhufe Kaaleeb kun seenaa kiristaanummaa keessatti seenaa jabaa nama qabu Itoophiyaa keessatti mootiin Kaaleeb kun wanni inni hojjete maanni sila Yemen irratti 218tti sochiin godhameera jenneera maanni Aksuum irraa dhaqanii Yemeniin qabataniiru booda warri Yemenis ala humna argatamu Izaanan dura gadaratti yeroo gadaratti qaba achirraa booda ari'aniiruun ammas lammaffaa irratti mootii tokkotu biyya Aazaa godhe naannoo biyya Yemen keessatti mootii Zunnuwaas jedhamee beekama Yusuf Astar jedhamees beekama Yahudaadha akka sanyiitti amantaadhaan immoo warra xaa'ota gabbaru ana mootiin jedhee kan biyya Aazaa godhe jechuudha taariikha ashaabul ukhdud wajjin kan qabatu jechuudha namichi sun warra Iisaatti amanu warra ahlal kitaabii Aazaa godhe matsaafa qulqulluu jara injiiliin jala gubee fixeen naanii namni tokko ergamaan biyya Yemenii ka'ee sadaqe Roomiin dhaqe naanii ala arganu injila gubataa argatan nu fagoo jirra ollaa keessan mootummaan jabaa kiristaanaa jedhamee beekamu yeroo sana isaa hordofaadha miti hundinuu warruma isaa hordofu achi dhaqaa jennaan izaanaa bira dhufe izaanaa bira dhufu wanni kun itti mamennaan aare nu hordofaa isaati attamitti warra ahlal kitaabii akkana godhu jechuudhaan waraana qopheessee akka lakkoofsa Awurooppaatti 525 irratti sochi adda addaa godhee deemuudha ka'e jechuudha yeroo jarri deemuu ka'anu namni tokko dhaabbatee kan ijaan arge jira kitaaba barreessee kitaabni sun illee amma addaa jira Christian Topography kan jedhamu jira nama Gibxii tokko barreesse waraanni ala miilaan deemu sochii jira qophii jira hundi nama kitaabaan ka'e jiru kitaabni amma argamee jira kitaabni 525 irratti wanni jarri kun ka'anii achi dhaqanii booda kan dhaqe Ariyaat fi Abrahaa jennaan booda taariikni hin beekama ka seenaa Islaamaa keessatti warra kaabaa diiguudha booda yaala jechuudha akkuma beekaa Abrahaan jara kana fuudhee maal godhe erge eessatti erge mootiin Aksuum irraa gara Yemenitti erge Abrahaa mootii godhe Ariyaatiin godhe Abrahaan itti aanaa ture booda mootii ta'e Abrahaan shabaaba booda humna godhate Ariyaatiin godhe erge haala kanaan dhaqanii mootii sana ajjeesanii
mooticha Yaman sana. Zunnuwaasiin ajjeesanii biyya qabatanii kan ofii jala galchanii booda kaniisaa beeta kiristaanatti ijaaranii kaabaa bira akka namni hin dhaqne kanuma akka kaabaatti fudhannaa jedhanii sochii adda addaa godhanii turan jechuudha. Humna qabanurraa ka'uudha. Humna qabanurraa ka'an Yaman keessa bakki jirtu beeta kiristaanni jiraa kun humna godhattee akka gabbaramu gochuu irratti yaalii adda addaa godhaniiru. Dhumarratti eega Ari'aat du'een booda Abrahaat amira ta'ee isatu bulcha. Zabana Abrahaa keessa argame. Zabana Aamul Fiil jennaan beekamu. Sun maandi naannoo gara 500 akka lakkoofsa Awurooppaatti 569 akhira 69 irratti wanni kun argame jechuudha. Achi bu'anii haala kanaan sochii adda addaa gochuudhaaf yaaliin godhanii booda kaabaadhuma kana diiguu qabnaa jechuutti deemaniinnaan akka rabbi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fil jedhee quraana irratti dubbatu akka jiruun jara kana balleesse humni jarri achi Yaman irraa qabanus harkatti rukutame as deebi'an jechuudha. Biyyatti deebi'anii Atsee Kaaleeb Dhiibbaan biraan turre Yaman keessa kan as cunqursu wayii moo isuma sana baqatan isuma sana rifatan moo lola biraa? La achirratti wataaddarri ergame san rukutame. Gara biraatiin immoo naannoo Faarsiin naannoo sana qabachuudhaafis sochii qabdi turte Iraan jechuudha. Mootiin adda addaas biyya keessa sochiin ture dadhabaa dhaqane. Waraana hedduu tasii kuma meeqatu ergamee harkatti dhume. Achittis wanni jiru rukutamee mootiin isaas dulloomaa dhufe haala kanaan dadhabe. Aksuumin yeroo laallu kun egaa 569 akhira irratti jechuudha. Haala kanaan wanni kun ture booda baruma kaabaa diiguudhaa dhaqan sun baruma Amal Fiil jedhamu beekamu keessa rasuulee dhalatan jechuudha. Sallallahu sanaan dura maal ture Aksum keessatti Aksum akka humnaatti beekamaa turte. Akka humnaatti maani jennaan barreessaan tokko maal jedhee barreesse aalama irratti mootii jajjabaa 4 jiru. 4 keessaa tokko mootummaa Aksum. Jabeenya jaraa mul'isuudhaaf tokko Chaayinaadha. Lama Roomii, 3 Pershiyaadha, 4 Aksuumii jedha. Afrikaa keessa awwala amantaa haaraa kiristaanummaa la fudhatanu farankaa jaraa irratti masqala kaa'uudhaanis awwala jechuudha. Nagada kana irrattis irra guddaa nagada adda addaa nagada kana maal jenna qamamii adda addaa kana qamamii isa nagaduu irratti ilka arbaa nagaduu irratti warqee nagaduu irratti ma'addina adda addaa nagaduu irratti akkasumas wanna qonna adda addaa nagadanii naannoo kanatti fayyadamuudhaan haala kanaan ture ala rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam dhalatanu kiristaanummaa nagaa reefuma biyya kana keessatti ummata keessatti gadi dhufaara jechuudha. 324tti izaanaan dhufe. 30 irratti kiristaanummaan fudhatame. 30 sana irratti paappaasiin godhame egaa. Firimnaaxoos paappaasii godhame. Achiin booda maal ta'e 451 irratti warra baqate dhufe. Nama sagalan sanatu dhufee afaan biyyaa baranii afaan biyyaatiin da'awaa jalqaban yeroo fudhatti. Achiin booda maal ta'e yeroo sanaan booda uummanni reefuma kiristaanummaatti seenaa dhufe. Na haala kanaan godhaa ture. Na ragaan tokko maal mul'isu izaanaa dhumti farankaa alaa irratti masqala godhe miti. Farankaan alaa warqeedha. Biyya alaatii wajjin waliin nagadama. Eenyuunuu sin didu akka doolaarii har'aati. Birrii Itoophiyaa namni biraan fudhatu miti doolaarumaan waliin. Haala sana farankaa warqeetti irratti masqala godhan. Farankaa biyya keessaa irratti immoo wannuma xaa'otaa sana godhan. Maaliif garaagarummaan kun warra biyyaatiin warra kiristaanaati jedhanii mul'isu jira. Warra biyya alaatiin. Lammaffaa immoo amantaan haaraan kuni qabachuun isaa nama biyya alaatti mul'isuun faayidaa qaba. Biyya keessatti yoo godhan ammallee reef kiristaana hin taane uummanni maaltu dhufee fincila jechuudhaanis haala kanaanis qoqqoodaa hojjetaa ture. Kun kan mul'isu aluma tokkoon kiristaanummaan mootummaadhuma Aksum keessallee amantaa ummata hawaasa hundaa hin taane yeroo fudhataa suuta dhufe jechuudha. Zilwajayni fuula lamaanii jiraate jechuudha. Fuula biyya alaa fuula biyya keessaa. Haala kanaan itti fufaa dhufe booda gaa mootiiwwan Aksum haala kanaan babal'ataa dhufanii akkuma sila dubbannee gara tokkoon lafa jaraa bal'isuudha biyya Sudaan dhaqanii qabatanii jiru. Sudaan guutuutu hin ta'in Matsaaf Qudusii keessatti Matsaafa Qulqulluu keessatti Kuush jedhamtee kan dubbatamte jirti. Kuush biyya Sudaan keessatti Kingdom of Kush mootummaa Kush kan jedhamte yookaan immoo afaan Giriikiitiin Itoophiyaa jedhamte kan waamamte isii Sudaanii sana bal'inaan yeroo fuulduraa ilaalla. Isii sana dhaqanii izaanan qabate. Isii sana qabachuun sun maalitti fide? Sila nigdii irratti meerooyin kun naannoo Nuubiyaa keessa waan jirtuuf mootummaan nagadaan irra guddaa beekamaadha. Wadabas waan qabanuuf eega izaanan dhaqee qabate
wanni hundi gara Aksuumitti jijjiirame jechuudha. Maaliif isinuu harka jaraa seente nagarni dhufu karaa adoolessiin karaa jaraatiin sochiin adda addaa karaa jaraatiin dhufe humna godhatee eege jechuudha. Na haala kana irratti mootummaan adda addaa biyya Aksuum keessatti argamaa dhufte mootummaa Aksuum keessatti kiristaanummaa kana Yemen irrattis kan yaalame akkuma sila agarre ta'e naannoo magaalaa lafattiin amma mootii Zunnuwaas jedhamtu Najraan malee naannoo Saawudii jala dulamman sana jirti. Haala kanaan amantaa xaa'ota yookaan sanama gabbaruurraa kan kiristaanummaatti seenanii kiristaanummaa babal'isuudha haala kanaan ture. Haala kanaan egaa biyya kana guutuun qabannee mootiin Aksuum ala jennu Gondarirraa asiin dabarfanne jechuudha. Yeroo kana irratti kan jiru asuma naannoodhuma sana gara olitti garuu bal'ateera gara hamma ta'een gara Suudaanii dhaqeera Yemenitti dhaqeera hamma ta'e naannoo Saawudii sana Najraan qaqqabatee jira gara kanaanis naannoo Jibuutiitti hamma ta'e dhufuu danda'anii jiru yeroo sana irratti jechuudha. Haala kanaan otoo jiru mootummaan Islaamaan dura mootiin maaltu ture kan jedhu gabaabinaan kanuma fakkaata jechuudha. Maasha Allah daawwattoota keenya kabajamoo egaa haasaa keenya yeroo jalqabaa irratti seenaa keenya maaltu akka nu dagannu godhe jechuurraa jalqabne hamma dhufnee kiristaanummaa moototii Aksuum taraa dabareedhaan hamma jirrii kaayyamanii kaan gara dhufnee as geenyerraa jechuudha bifuma walii galaatti inshaallah sagantaa keenya hijiraadhaan wal qabsiifnee sagantaa gara fuulduraatti itti dhufnu irratti ammasuu asirratti xumurraa assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. قال ربي باسمك لا